السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن هندرت صافي كبجمت تكينيا أكم نجي قبضني جرتني جواتني بقى جراتن جتا الحمد لله رب العالمين تفيانا جي قبنا كنو دتشاني دفنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتني وضفتوت في قبجمت تكينيا هنو الليجا فتي أنا براتي ديبتي جرتي هاجلا تومتو والله حالا نبرة دابتو جرتي فابراهيم كنا راتي حالا نبرة دابتو جرتي في دوما سني مرة قد لكسون لقبين غانس بوتين جرامله إيشين نبرة ديبتي أسينو جيم بو جرتي كنو عملنا تلفتي جرتي فتي أنتيني والله قالت تومي فتي أنتيني أو ما والله قالت الرهافي مالين درك أما بلوماتي درك أما ورموماتي درك أما والبرد أبتشو قبنا ركون تركوتية يرو أنيس ركدين أكنا جنا دابتونين بيكا sanifu yeroo rakkootan wal bira dhaabbachuun dirqama yeroo balloo qofaa namni waliin barbaadu akkasi wardaa homa jajjabaaddu inshaallah gammachuudha gammachuu dhagee hojjirraa Ibrahim ni deebi'a inshaallah biznillah waa takka yaadini takkallee hin jinqamini boochee leefillee midini du'aayi godhaddu yeroo salaata keessallee du'aayi godhaddu وماتي متي ندبرتي ركون الرا برو جمتشودا بلودا ربي إنما جالته فتنا إشالة فتنا اللي وتنتين المناماتي أنت لو مصيبات ناتو لفه كانوا هند جودة تنا بيفتو جاني مصيبة بيفتو مالي تيمتون بعدين تو بيفتو مالي أبو تون أكا فتنا جنة تون فيه فتنام تودا تون إسين فتنام تودا ربي جزاها كفلو في أما الرهتون داوتون نيس كومنتي أتادا بريسو جراني ilmi namaa kun akka bifa isaa yaadnisaas walatta dhugaa akka jaannitti ilillitu karaa kana banee naddoon yeman jirtu hundinuu ililli irratti laallachuu jirti ililli jalqabe jechuu jirtan dhugaa ililli naa jalqabtu ililli akka jalqabde jaalatte ol baate ejjite ililli jalqabe haa jennu garuu ililliin siirii sin goone siiriin san jalqaba eenyu fidees waa'ee siirii biftu fide nuti hin dhageenye magaalaa tana keessa takkaa siirii biftu fi ani jaalala maal jaani jaartiin isaa siirii irra goote kanuma dhageenyuti lamaan makana dhageenye subhaanallah waa'ee siirii waa'ee maarri sin beenu nuti karaa siiriin baate sin baane nuti siirii sanuu takkaan dhageenya gama kiyya siirii waan jaasan takkaan dhageenya rabbiillee galaan hin dhageessisini waan dhageewwan tolaa miti waan rabbi wajji nama walii dhorkaadha ililiin akka goote dhugaa bahariin jaalladhe jettee ol baate iyyitee maraatte baharis jaalate fuudhe tana bahar keessa harkatte ililliin inninis jaallate ililliin bahar keessa harkatte akkasi saniifuu inni hayyameef fuudhe ani lolus yeroo san anuma qofaa ol bahee lolaa fi nam tokko tokko nooji lolu jira malee sani amma daawwattotaaf ibsu barbaade ni beektaa amma ilillii komachuu jira ilillii baharii jaalate abbaan jaalate harkatte baga harkatte amma biftuun immoo rakkoon isii qabdu Ibrahim narraa dhaabbaddu ani abbaa ilmaanitii jechuun ni jira narraa dhaabbaddu jaartiin jaaladduun qabaa jechuun ni jira tanarraa dhabnaani maaliin deebite siiriin godhu qabaa dubbatte goote siin niin godhaan hin dhamaasaa jaartii isaaf ilmaan isaanii wallaalchisa mana isaanii wallaalchisa jette irra jibbaa maali tana siirii tana dhamaaste akkuma jetteetti dhamaaste fuute akka ijoolletti noo gaara keessa deemuu ni jirti harka qabte garuu biiftu dhaggeeffadhu dhugaa ililliin karaa kana baastus ililliin siirii sin goone ililliin heerumte fatee irratti heerumte masaanuu taate ati immoo wardaa irratti masaanuu ta'a Ibraahimin dhamaasee heerumaa gubii gati utuma nuti jirru ni heerumtu akkam wallahi oli baanaa nufi ati ni beektaa yeroo san dhugaan nama na cinaa dhaabbatee akkanatti nama naa loluu hin jiru hedduu arrammoo maal jaasa ibiddi abbumarra bu'ee gubaa jira ani gubadde wardaan hin gubattu gaarra ani garuu maaliif baharratti sarkatte ati immoo waan irra fokkottu maali gurbaa dhamaastee jaala siin qabu dirqiin na jaaladhu jettee follaalchiste wardaa jibbees jaalachuun inuman jirtu numaa fi ati waliin baa magaalaa tana keessa ni mul'attaa ni baataas baataati dhaggeeffadhu Ibraahimis ni deebista kana la dirqiin deebista tolaanii miti si kadhachuu jiranii karaan hin jirtu amma dirqii tolli hin jiru dirqiidha dhaggeeffadhu Ibraahim ni baasta akkuma deemtee irratti hiiteessan irraa hiisista dirqiin irraa hiisista yeroo sammoo wal faamna akkasi wardaan miskiina otuma mana si teessee
itti dhaadattu abbaa mana si maraachitee jirtaatti. Manatti dhaaddattoo dura ofirraa kadhadhuu tolaan Tolaa fi dirqii natti kadhatu fedhii ishiidha guuttatte gaa ishiin garuu arrabbii kiyyaa waliin dhabu ishiin tarabbillee dhabde ta ilma namallee dhabdee jirti. Jazaa rabbi si haa kafalu. Silattu bar akka jaan namni waa namarratti hojjete abbumatti deebitii jaa. Siirii amma isin Ibraahim irratti alettisan gizee irraa hite isumarra deebiteessi. Isin ifoo laalu teessifiifuu saniifuu kabajaadhaan abbaa jaarsa namaa gaddiisi. Hiitee ittiin qollafattu silattu maraatummaan ni fayyaa. Anguma siiriin irra jirtu malee yeroo bayyanatee akkam si godha si nyaata Ibraahim wallaahi siyuu si nyaata. Saniifuu ati xiqqoollee safuun qabdu qaanyiin qabdu maqaa Oromoo maqaa intala Oromoollee balleessiteeti. Dhalaa Oromoo amma meeqaatu si yaamama. Biftuun akkana karaa baastee jaani ganaa meeqaatu yaamama maqaa keetiin. Saniifuu xiqqoollee saalfaddu qaanfaddu gaddiisi gurbaa. Maqaa namaa nyaatin maqaa shamarran Oromoollee nyaatin. Taa'u maqaa keetiin nama meeqaatu yaamama. Boruwaata akka yoo badee bar maquma keetiin namni yaamama ni beektaa. Biftuun akkana taate abaluun akkana taate nima jaan. Saniifuu xiqqoo qaanfaddu. Ni agartee viidiyoo ni gartee ni beekaa akka gartuu. Ni gartii namni hundi kunoo. Namni waa balleessee bar namni maal naan jaajeeti hooma eega. Hooma eegaa miti irree namni kun guutuun tolaanis ishii kadhatutti jira tolaan. Tolan beektu mataa jabaatti. Tolan beektu mataa jabaatti tun anuu kadhadheetiin ishii dadhabe. Waan jette san hunoo akkasumatti sitti goosisee akka Ibraahim si jibbee laal mana keessaa si kaasee araddarra shaararra maraattee ati fiiddu siif innillee akkasin isin godhaa. Akkas isin godhee Ibraahim ammoo akka kiyya deeffatu hin oolu ettee naa dhaaddattee turte. Garuu ishiin waan dhaaddatte san geessifattee jirti dhugaadha guuttatte. Ta Ibraahim guuttatte. Ta Ibraahim guuttattee jirti. Teemmoo ganaa balbala keetillee hin baatu. Balbala keetii hin baatu rabbi si haa eegu. Balbala kiyya hin baasin. Rabbiin si haa eeguati. Rabbi naa eegu odoo bar inni jaalate waan hin godhu hin qabu. Yoo inni jaalate. Silaa jaalate gaa. Silaa jaalate. Yoo michiyyoo sin fedhutuma jooni bar. Fedhu michiyyoo odoo jiruunu. Kana dalayde ishiin garuu waan rabbiillee jibbu waan rabbi jazaa ishee kafaluun isinu jibbamte maali yaa du'aa umanaaf godhaana bira dhaabbadhaan jajjabeessu jirtanii insha Allah du'aa ina godha akkasi mamaati miti ati warda iyyaadeen insha Allah iyyaadoo fatiyaa teenya garuu angaa wanni na yaachisu jiru amma miciyyoon tun gogoo qalbii isaa tana tuyxee akkana goote baafte waa nyaata qoonqoo itti kenniti of hin beeku gaa inni of wallaalchifte kun gogoo kam ta'u jira gogoo garaan beela'u jira eegaa ishiin maal gooti ishiin dantaa ilmaan keeti an abbaa ilmaan kiyyaati garaan na wanni ja'a garaan nan danda'u ilmaan kiyyaa'u na maraachuu jira nama mucaan guddaan ni beekamti abbaan kiyya eessa kute gaafa kaan baaragee jira gaafa qaban sam isa biraa qaban gaafa sirraa baaragee akkasitti dhiiga hunda barratti argeeti eessa kute ja'an bakkuma dalagaa jira jeetin isa sossobuu jira hanga ammaatii na bochisan ilmaan kiyya maal jettee himtaafre maal jeetin daa'ima afaan akkanaa nima eega dhosseetiin hoggam viidiyoo hunda maru dhosseetiin akkasitti haasaa malee maal haasoo ittanaan jamcaan of beeka ijoollee amata shaniitii guddate wallahi gaa an miciyyoon tun gogoo qoonqoo faatti kanniti gogoo kam godhu jirti gaa tanumaan na yaachisa gaa maal qoonqoo kannitiif gaara keessa deemu jirti gaara keessa oofu jirti gaa akkana gaara keessa oofu jirti viidiyoo kalee gaddiiste gisee laalu maxaama nageessi numa jaani maallaqa qarshii kamiin si keessa maal jettee hojii dubbii kooti intalti waa nama akkasi naasuu namaa qabu miti ati amma subhaanallah abbaa ilmaan keeti amma isaaf yaadu jirtaati ififuu ka itti jirtu ififuu rakkoo isaaf yaadu jirta biroo maal nyaatee maal nyaata illee kannitiif jechuu jirta isin nama nyaata kan nuufi miti isin bira ayaaf nama eeggatu miti dhagaa keessa olii gaxoofu jirti gaa'ee ati amma ayaaf eeggata abbaa ilmaan keetitti isin amma harkuma qabattee karaarra deddeemuuni dalagaansi egaa isheen dhaaddannaadhaa mitiire egaa inninis didee wayi gaa giddiin akkana gootee mitiire maraachitee bollaalchifte odoo inni jaalate egaa wayi kana gooti yaaboo xiqqoollee silattu namni dhalaadha dhalteellee beektee sin beeku haada ilmaan isaa kanuu hanga isin yaaddu ni garta maal nyaate qoonqoon kan itti jechuu jirti ni dhageessaa viidiyoo kan ni garta xiqqoo yoo rabbi sodaatte raahamanni xiqqoo keessa jiraate nama raamata qabu silattu namatti waan godhu raamata sanuu dhabaa fi akkas hunda goote silaa raamata sanuu qabaatte waan kanaa yaaddu garuu rabbi si haa qajeelchu waan jennu hin qabnu haada amma isin wardaan ilmaaniif yaaddi mana kana keessa yaaddi haala isa yaaddi qalbiin karaa meeqa faca'ee jira karaa meeqa faca'ee jira garuu ni dabarti rakkoon tun boruu as baate Ibraahimis
qabamu teessaatu Ibraahimis harkaa fuudhu ta'an yeroo san immoo waan akkam kana keessa jiraate sheenoo hin dhabdu saniif ammumarra itti yaadi waan gootu deebi yammi bare iftubani deebi maalin dalagu jiraachi yaadi mataa ifiiti yoo sammuun ishee kadala taate yaadatu yaadi faayidaati gootu maali abbaa ilmaan fi wanti addaa facaasuudha facaaste kanuma facaasuudha facaaste lama facaafte facaasti rabbiin sindiisu saniifoo abbaa ilmaanii mana deebisii bakkuma fuutee deebisi xiqqoo raamanni si keessa jiraate silatu namni raamata qabu kaaka keetti tanaa miti kawaa godhanii maal jaanii miti oromoon bal'oon baatee odootti iyyuu jira nama meeqaa si kadhachuu jira balloon na hafe abaluun na hafe ganaa warra si hafe hunda dubbachuu jirta aartiin na hafe maare nama guutuudha addatu jirti ka Ibraahim singeenya ganaa nama meeqa irratti waa hin godha jetteeti yaadu jirta saniifuu siif ga'a rabbi sodaadhi rabbillee si yaabeessisu saniifuu dhaabbaduu sin jenna hordaatillee waa takka yaadin silattuu namni qoonqoof hin du'u garuu waan takka ta'u inshallah rabbi yeruma gabaabduu keessatti borumaa fi iftaan keessatti hafuura bareeda rabbi naaf haa deebisuun jaan soomana dhufu jira inshallah soomana kana gammachuudhaan mana isaa keessa deebi'ee inshallah naaf ayyee gammachuu wajjin mana keessa deebi'ee waan takka yaaddayni jabaaddu ifcha jabeessi jabduudhaatu rabbi si haa jabeessu kanarrattis jabduudha ilmaan ka keessa jabaatan akkam godhan tarabbiitu odoo dhufte waa takka godhan ilmaan kee keessa ilmaan keetti seegi rabbi sin haa eegu rabbi sin haa eegu ilmaan keetillee eegi inshallah biznillah balbala keessan akkam baanee sin ganaa illee Ibraahim baheellee isin nama keessa deebi'u toluu miti isin achumatti oromoo guutuu maqaa balleessite akkasi rabbi si haa qajeelchu jennaan nuti gaa waan jennu kan du'aa illee ni gonaafi bakkee waan goonuu hin qabnu waan bira haa qajeelchu numa jenna saniifuu ati homaa miti jabaaddu inshallah du'aa uumawni nan dhaammadhu inshallah wardaan du'aa midhaammachi jirti du'aa illee nutis ni goonaafi isinis godhaafi hordoftaaf gamajamtoota keenya inshallah oduu gammachuu hanga isiniif innee dhufnu nu nagaan nu eegaa isin jenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh